Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umari. Jalqabarratti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardegaa Jaarteetti wiixata dabree fiinxaaleeyyiin Amaaraa ajjeechaa raawwachuu jiraattonni himani. Aanaa Jaardegaa Jaartee ganda Dargee Kootichaa Jaamutti fiinxaaleeyyiin Amaaraa kan piippiin deeggaraman abbaa warraa fi haadha warraa dabalatee namoota nagaa sadiiqee isaaniitti itti dhufanii ajjeesuu maddeen ibsani. Abbaa warraa fi haati warraa gara jabinaan ajjeefaman obbo Birhaanuu Xilaahun Galataa manguddoo umrii 55 fi aaddee Alamii Hinsarmuu Kitila kan ja'aman tahuu jiraattotarraa odeeffannee jirra. Namni sadaffaan ajjeefame immoo sanyii Rattaa Gaddafaa yoo ja'aman ijoollee umrii 12ti. Ajjeechaan kun kan raawwatame qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo hordofeetii jiru maddeen naannichaarraa qunnamne. Ajjeechaan cinatti manneen jiraattotaa hedduun qabeenya waliin barbadaa'u himani. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa ji'a onkololeessaa irraa eegaluun irra deddeebiin godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa uummata nagaa irratti raawwachuu jabeessanii itti fufanii jiru. Oromiyaa kutaalee garagaraatti duulli dargaggoota dirqisiisanii gara dirree waraanaatti oofu hammaatee jira jaame. Oromiyaa Bahaa godinaalee Harargee Lixaa fi Bahaa keessatti manneen barnootaa fi ooyiruu qonnaarraa dargaggoota dirqisiisanii gara waraanaatti guuraa jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Dabalanni oduu tanaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Harargee Lixaa aanaa Gammachiisitti dargaggoota humnaan dirqisiisanii gara adda waraanaatti ergaa jiraachuu miseensonni maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Tibba kana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dargaggoota dirqiin gara waraanaatti erguun hammaatee itti fufuu gabaasaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabe ni agarsiisu. Godinaalee Oromiyaa Bahaa hunda keessatti dhaadannoo biyya keenya diigama oolchuu jedhuun dabballoota bilxiginnaaf kallattiin kaa'ame dargaggoota gowwoomsuu fi amansiisuun gara adda waraanaatti akka erganiif ajajni federaalaarraa isaaniif kennamuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Oromiyaa Bahaatti godinaalee Harargee lamaanii keessatti manneen barnootaa fi ooyiruu qonnaarraa dargaggoota dirqisiisanii gara waraanaatti guuraa jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Guyyoota 6 as aanaa Gammachiis keessatti dargaggoonni umriin isaanii 14 hanga 30 ta'an hedduun isaanii dirqisiifamanii milishaan fudhatamanii kaampii waraanaa keessatti walitti qabamaa jiru jedhame. Kambi warana iddoo wanti jira ture kolleejii balataa jaaniti jaarmaaf kan ture jira isa sanamma iddoo kambi warana godhatanii waan jiraniif bakka dirqama raayyaa ture biyya qabsaa'uu qabdan jaanii dirqamaan ijoollee fedhii ofiitiin alatti dargaggoota hedduu barumsa irraa kan jiran yeroo hamaana keessa fuudhanii dirqamaan isa waraana fidanii makiina ambulaansii guura jiraachaa jechuudha. Ini bakka daa'imman irra guddaa irra harki caalan daa'imman waggaa 14 faa keessadha waggaa 13 faa keessadha warra waraanaaf gamsa akkasitti deebisee waraana sanii irratti hirmaachuu gaanii miti. Ijoollee keenyaaf akka uummanni kun uummata Oromoo uummanni Itoophiyaadha guutuun akka dhagaanii Oromiyaa keessatti Oromoon wantoota isa ilaalchisee keessatti fidaa jiranii kan Oromoo irra fidaa jiru irratti wanta kana irratti raawwachaa jiran ilmaan Oromoodha kun ibidda guuranii bituun kun jibba Oromoo tokko agarsiisu waan ta'eef uummanni keenya wal dhagee kara tokkotti qabsoorratti hirmaatee kara uummata waboo bira dhaabbachuu qaban jedhan. Maatiin bakka adda addaarraa walitti dhufuun fedhii ijoollee keenyaa malee maaliif dirqiin adda waraanaatti ergamuu jechuun bulchiinsa aanaa gaafachuuf yoo yaalan deebii tuffii fi doorsisaan guutameetu kennamaafii jiru maddeen. Egereen daa'imni dirqisiifamanii fi gowwoomfamanii gara dirree waraanaatti ergamaa jiran kana hedduu akka isaan yaaddesses kan himan maddeen keenya daa'imman itti gaafatamummaa maatii jalaa hin baane gowwoomsanii gara adda waraanaatti erguun yakka waan ta'eef qaamoleen dhimmi ilaallatu nuuf haa birmatanii ja'anii jiru. Kanarratti ijoollee keenyaaf akka uummanni kun uummata Oromoo uummanni Itoophiyaadha guutuun akka dhagaanii Oromiyaa keessatti Oromoon wantoota isa ilaalchisee keessatti fidaa jiranii kan Oromoo irra fidaa jiru irratti wanta kana irratti raawwachaa jiran ilmaan Oromoodha kun ibidda guuranii bituun kun jibba Oromoo tokko agarsiisu waan ta'eef uummanni keenya wal dhagee. Aanaa Habroo Galamsoo dirree xayyaaraa fi ciroo keessatti gochi wal fakkaataan daa'immanii fi dargaggoota dirqiin adda waraanaatti erguu raawwatamaa jiraachuu maatiin daa'imman isaanii dirqiin jalaa butaman Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru.
Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti abbootiin warraa hedduun beenyaa tokko malee maqaa misoomaatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamaa jiraachuun dhagahame. Maqaa ijaarsa piroojeektiilee adda addaatiin jiraattonni beenyaa malee qe'ee isaaniirraa buqqaan rakkoof saaxilamanii jiraachuu himatani. Bal'inni isaa ammaas akka armaan gadiitti dhiyaata. Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti abbootiin warraa 25 ol beenyaa tokko malee maqaa misoomaatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii rakkoof saaxilamuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsa piroojeektii manneen barnootaa ifaa boruu jiru godinaalee adda addaa keessatti ijaarsisaa jiraachuu isaatiin qonnaan bultootaaf beenyaan ga'aa ta'e kaffaluun hojicha akka milkeessu yeroo adda addaatti beeksisaa turee jira. Kaffaltiin beenyaa kunis karaa bulchiinsa aanaa manneen barnootaa kunneen keessatti ijaaramanii akka raawwatuuf kallattiin kaa'amee turee jiru qonnaan bultoonni aanaa Malkaa Bal'oo. Haa ta'u malee bulchiinsi aanaa Malkaa Bal'oo beenyaa seerri nuuf kenne nu dhoowwachuun abbootiin warraa 25 ol maatii isaanii 40 ol ta'an waliin dirree irratti facaasee jira jechuun komii isaanii himatanii jiru. Suura nama 40 kanarra ijaarame achiyas akka namni akkamitti jirtanii bulchaanatti godhane bulchaan aanaa akkamitti jalaa dhungee rakkoo teenya amma yaanee kun namni kun faca'ee ilmaan kana akka godhu wallaalee akkanuma jiraatu immoo rakkoon gama keenyaan ilmaan inni jala dhumaa jiranii rakkoo keessa jiru rakkuma kaadhi qabbeera. Beenyaa waan takka nuun kafalamne. Godina mana murtii dhaqneeti amata lamatti yaa'u jirraa guyyaa tokko bulchaa laaraan hundi aanne guyyaa tokko. Isin galateeffanna. Manni murtii aanaa fi godina Harargee Bahaa yeroo adda addaatti iyyannoo keenya ilaaluun beenyaan akka nuuf kaffalamu murteessus bulchiinsi aanaa Malkaa Bal'oo ajaja mana murtii tuffachuun qonnaan bultoota doorsisaa fi hidhaa jira jechuun komii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Duraan beenya isin kafallaan hundi ani beeyta. Eegalaa deebanii feetan qilleensarra jiraatanii nuu isinii beekaa akkatti jiraatan. Akkasi jennee nu dhorkatanii waa takka dhabne kanatti agabuu ijoolleen deenya waa takka keessaa baatee jirti jechuudha. Manni murtiidhaa kaa eeganaa nu deddeebisanii eega ragaa hunda maqaa dubbisanii gadi dhukkudan booda irra murteessee akkasi kafalaaf jeeramma. Akkasitti mallee nuun kafalamne akkasa deddeebuu jirra jechuudha. Qonnaan bultoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa beenyaa tokko malee buqqa'an kunneen hanga ammaattis kaffaltii tokko malee tursiifamuu isaaniitiin rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu himatanii rakkoo bulchiinsa gaarii aanaa Malkaa Bal'oon walqabatee isaan mudateen danqamuu isaaniitiif oliyyannoo gara sadarkaa olaanutti dabarfachuuf qophiirra jiraachuu ibsanii jiru. Itoophiyaatti weerarri Maariyyee Jaldeessaa mul'achuu isaaf shakkamanii saamudni namoota 12 fudhatamee bu'aan qorannoo eegamaa jiraachuu gaafatamaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsani. Weerarri dhibee Maariyyee Jaldeessaa yaaddoo fayyaa addunyaa ta'ee kan jiru yoo ta'u guyyoota muraasaas Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaatiif sodaan jira jaame. Namootni mallattooleen dhibee kanaa irratti argaman 12 dhibee Maariyyee Jaldeessaa yookaan Monkey Pox qabamuu isaaniitiif shakkamuudhaan adda baafamanii jiraachuu fi saamudni fudhatamee biyya Naayijeeriyaatti ergamuun bu'aan qorannoo eegamaa akka jiru Dr. Mangistuu Baqqalaa miidiyaaleef ibsanii jiru. Gaafatamaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsa miidiyaaleef addatti kennaniin Maariyyee Jaldeessaa yeroo ammaa kana biyyoota addunyaa 33 keessatti mul'achuu isaa ibsuun Itoophiyaatti kana dura mul'achuu isaa ragaaleen addeessu akka hin jirre himani. Hojiin hubannoo uumuu fi dursanii of eeggachuu akka eegalame kan ibsan Dr. Mangistuun keessumaa dhibichi biyya United Arab Emiratetti mul'achuu isaa fi sosochiin garasitti taasifamu immoo ho'aa ta'uu isaatiin shakkiin biyya seenuu danda'a jiru daran nu yaaddessee irratti akka hojjannu nu si'eessuu qaba jedhanii jiru. Dhibee addunyaa weeraraa jiru kanarraa of eeguuf akka Oromiyaatti koreen hundaa'uu ibsanii meeshaaleen barbaachisanii fi bakkeewwan yaalaaf barbaachisanis qophaa'aa jiraachuu himanii jiru. Dhibeen kun tuttuqaa fi dhangalaatiin kan daddarbu waan ta'eef hawaasni maloota ittisa COVID-19 fayyadamuun akka irraa of eeguu dhaamanii jiru.
Poolisiin federaalaa Itoophiyaa miidiyaaleen tooraan yookaan onlaayiniin hojjetan haasaa jibbiinsaa tamsaasaa jiru jechuun himate. Poolisiin federaalaa kana haa jiru malee gorsitoota muummicha ministeeraa dabalatee qondaalonni mootummaa haasaa jibbiinsaa yeroo dhageessisan irra deddeebiin ni dhaga'ama. Dabalata qabna. Poolisiin federaalaa ibsa roobii kaleessaa baaseen miidiyaaleen 111 onlaayiniin hojjetan mootummaa fi uummata gidduutti akkasumas sabaa fi sablammoota gidduutti qoodinsa uumaa jiru jee. Tibba kana aktiivistootaa fi gaazexeessitoota dabalatee hojjettootiin miidiyaalee garagaraa hidhamuun himamaa jira. Humni poolisii federaalaa miidiyaalee onlaayinii irratti haa fuulleffatan malee qondaalonni mootummaa biyyattii osoo hin hafin haasaa jibbiinsaa facaasaa oolu. Gorsitoota muummicha ministeeraa keessaa tokko kan ta'e Diyaaqoon Daani'eel Kibrat ummanni Tigraay fi seenaan ummata Tigraayis dachii kanarraa baduu qaba jechuun duguuggaa sanyii ummaticha irratti labsaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee tarkaanfiin isaan kana irratti fudhatame hin jiru. Itoophiyaa keessatti ogeeyyii fi hoggantoonni miidiyaa heddumminaan mana hidhaatti guuramuun kan yeroo kamuu caalaa dhiheenya kana adeemsifamaa jira. Kuni ammoo mootummaan Itoophiyaa ukkaamsaa pireesii walabaa fi mirga odeeffannoo argachuu ummataa sarbaa jira ja'amuun akka komatamu taasisee jira. Miidiyaan Aljaziiraa gabaasaa tibbana dhimma walabummaa pireesii Itoophiyaa irratti baaseen hidhaan jumlaa Itoophiyaa keessatti ogeessitoota miidiyaa irratti adeemsifamaa jiru bilisummaan pireesii xiqqaachuu agarsiisaa jee. Itti gaafatamtuun sagantaa koree eegumsa gaazexeessitootaa yookaan CPJ Anjeelaa Kuintaal waggoota 3 dabran Itoophiyaa keessatti walabummaan pireesii haalaan gadi bu'ee jira jaani. Kufaatiin kun yeroo waraanni biyyattii keessatti adeemsifamaa jirutti saffisee jira. Gaazexeessitoonni hedduun osoo mana murtiitti hin dhiyaatin yeroo dheeraa to'annoo jala turanii jiru jaani. Dhiibbaan kun gaazexeessitoonni Itoophiyaa hojii gadhiisuu yookaan gara biyya ollaa baqachuuf akka yaadan taasisee jira jaa gabaasaan Aljaziiraa. Itoophiyaa keessatti bara kana qofa gaazexeessitoonni 22 hidhamuu gabaasni Aljaziiraa kun kan eeru yommuu ta'u gaazexeessaan The Economist Tom Gardiner akka Itoophiyaa keessaa bahu taasifamu yaadachiiseeti jira. USA ergama addaa haaraa gaanfa Afrikaatti muuduun dhaga'ame. Ameerikaan yeroo waggaa 2 hin guunne keessatti ergama addaa gaanfa Afrikaa sadaffaa muudde. Ergamaan addaa US haaraan muudaman Mike Hammer wayitataan adeemsa marii nageenyaa buusuu Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofuu jaamee jira. Mike Hammer Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti ambaasaaddara Ameerikaa turani. Muudamuun qondaala kanaa kutannoo Ameerikaan nageenya tasgabbii fi guddina Itoophiyaa milkeessuuf qabdu kan mul'isudha jaani ministeerri haajaa alaa US Anthony Blinken. Mike Hammer bakka bu'aa gaanfa Afrikaa kan turan ambaasaaddara David Satterfield bakka bu'uun ergama nageenya buusuu fi marii dippiloomaasii irratti hojjetu ja'amee jira. Ameerikaan waraanni kaaba Itoophiyaatti akkuma jalqabeen ji'oota muraasa keessatti yaaliin jalqaba miseensa mana maree kan ta'an Chris Coons erguun eegalte. Yeroo waggaa 2 hin guunne keessatti ambaasaaddoroonni buleeyyiin 3 biyyoota gaanfaa Afrikaatti wal furanii jiru. Garuu hamma ammaatti bu'aan hojimaata isaanii akka eegametti hin milkoofne. Ji'a 5f gaanfaa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan ambaasaaddar David Satterfield akkuma warra isaan dura turanii ergama isaanii kanaan bu'aa hangas mara qabatamaa ta'e osoo hin argamsiisin bakka isaanii ambaasaaddar Mike Hammer kan amma ramadame kanaaf akka dabarsan State Departmentiin beeksise. Itoophiyaan harka lafa jalaatiin Raashiyaa deeggaraa jiraachuu ishee umrii qoqqobbii itti dheeressuu malaa jaa gabaasaan African Confidential. Gorsa addunyaa dhaga'uu dhabuu fi sarbama mirga namoomaa raawwachuu irratti xiyyeeffachuun bilxiginnaa Itoophiyaa rakkoo keessatti kuftee keessa akka ariitiin hin baane taasisee jira. Mee gabaasni African Confidential maal jaa Mohammad Fantaalirraa dhageenya. Itoophiyaan qoqqobbii diinagdee fi gargaarsa biyyoonni lixaa irra kaahan akka kaafamuuf yaaltus harka lafa jalaan ammoo Raashiyaa deeggaraa jiraachuun si umrii qoqqobbii itti dheeressuu malaa jedham gabaasni African Confidential baasee.
gabaasni barruu confidential kun Dr. Abiy Ahmed jala maasittim lola kaaba biyyattii irratti adeemsifamaa jiru dhaabuudhaan hariiroo biyyoota alaa sirreeffachuuf keessa fi alaan wal'aansoo qabaa jira jedhama. Qabsoo uummata Oromootiin kan gara aangootti dhufeem Abiy Ahmed gaaffii fi fedhii uummata Oromoo ganuusaa boodam diinota heddummeeffatee kallattii siyaasaa wallaaleeraa jedham. Xiinxalliin haala siyaasaa Itoophiyaa irratti qoratame kun mootummaan Abiy waraana Tigraay irratti geggeessee wal qabatee sarbama mirga namoomaa hammaataa dhaqqabsiisuu isaatiin qoqqobbii deeggarsa mallaqaa fi qeeqa cimaa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa irraa isa mudachuu qofa osoo hin taane geggeessitoonni biyyoota dhihaa ejjennoo Itoophiyaan weerara Mooskoo Yuukireen irratti qabduunis qoqqobbii isaanii jabeessuun bulchiinsa Dr. Abiy qeeqanii jiru jedham barruun confidential. Waggoota afur dura jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti erga dhalateen boodam Itoophiyaan ce'umsa gara diimokiraasiitti maqaa jedhuun US fi gamtaa Awurooppaa irraa akkasumas Waashingitanii fi Raashiyaa irraa deeggarsa adda addaa argachaa turteetti jedham xiinxalichi. Haa ta'u malee hariiroon Itoophiyaan Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa waliin qabdu adoolessan bara 2020 irraa eegaluun akka fincaan gaalaa gara duubaatti deebi'e jechuun sababni isaas ce'umsi siyaasaa yaadame gufachuun biyyattii keessatti wal waraansi sabootaa eegaluu akka ta'e ibsam. Gargaarsi biyyoonni dhihaa Itoophiyaaf taasisan muddee bara 2020 irraa eegaluun dhaqdhaqiin qabamee kan jedhu barrichi baajata gamtaan Awurooppaa Itoophiyaaf ramadee ture yiiroon miiliyoona 90 akka dhoorgamee ture yaadachiisa. Gufachuu ce'umsa siyaasaa Itoophiyaaf akka sababaatti kan qeeqaman Abiy Ahmed hariiroon biyyoota biroo fi Itoophiyaa babbaduu isaatiin imbaasiiwwan cufamanii dippiloomaatonni gara biyyattiitti akka deebifaman kan ta'e bara aangoo isaaniitti ture. Babbaduu hariiroo biyyoota biroo fi cufamuu imbaasilee boodas qoqqobbiin adda addaa Itoophiyaa irra kaa'ame. Rakkoo qaala'insa jireenya fi jeeqamuu diinagdee biyyattii dabalatee rakkoo waraana biyyattii keessa jiruuf sababuumeeraas jedha barruun confidential. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hariiroo babbade bakkatti deebisuuf gargaarsi namoomaa Tigraayiif ebla tokko bara 2022 irraa eegalee akka deebi'u hayyameera. Ta'us bu'aan dippiloomaasii gocha kanarraa argamu kamiyyuu ejjennoo Itoophiyaan lola Raashiyaa fi Yuukireen irratti qabduun ammas qoqqobbii isii keessummeessaa jiraachuu addeessa xiinxalli bal'aan kun. Gorsa addunyaa dhagahuu dhabuu fi sarbama mirga namoomaa raawwachuu irratti xiyyeeffachuun bilxiginnaa Itoophiyaan rakkoo keessatti kufte keessaa akka ariitiin hin baane taasise. Rakkoowwan biyyattii keessatti mudatan maqsuuf Ameerikaa fi Awurooppaan keessummoota fi gaazexeessitoota bebbeekamoo gara Itoophiyaatti ergaa turtus Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuurraa hanga keessummoota salphisuutti dhaqqabdee turuunis rakkinoonni uumaman akkatti abaasanii fi sababa turaniiruus jedha xiinxalli haala siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee African Confidential irratti ba'e kun. Gama dippiloomaasii diinagdeetiin ammoo qondaalonni Itoophiyaa walgahii fandii mallaqa idil addunyaa baankii addunyaa fi aangawoota Ameerikaa waliin taasisan irratti hirmaatanii jiru. Qondaalonni Ameerikaa haalli amma jiru gara dhukaasa dhaabuu mariidhaan akka ce'uuf akkasumas Tigraay ammallee uggura jala jirtu keessatti bu'uuraalee misoomaa fi tajaajila deebisanii akka argataniif dhiibbaa gochuuf yaalaa turanii jiru. Marii siyaasaa gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa caamsaa geggeeffameenis dhimmoonni wal fakkaatoo ta'an dubbatamanii jiru. Yaaddoo Tigraay irraan kan hafe qondaalonni gamtaa Awurooppaa ejjennoo Itoophiyaan Yuukireen irratti qabdus gaaffii keessa galchuun ibsanii turan. Hariiroo ollummaa keessatti lolli Tigraay hariiroo Itoophiyaan Sudaan waliin qabdu miidheera. Egeree naannoo Alfashaaqaa naannoo daangaa kaaba dhihaa biyyoota kanaaf roogsadee ta'e gara haala wal waraansaaf dhihoo ta'etti gadi buuseeras jedham gabaasichi. Ejjennoon Itoophiyaan Igaad keessatti qabdu akka malee hir'atee jira. Gaaffiin Kaartuum bara dabre humnoonni Itoophiyaa ergama nagaa eegsisuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti naannoo Sudaanii fi Sudaan kibbaa keessaa akka bahan gaafatte ejjennoo dhabuu Itoophiyaaf mallattoo ture jedha. Ibsoof eeggannoo garmalee Afrikaa Yuuniyeenii fi Igaad kennaniin alatti yaaddoon tasgabbii Itoophiyaa qondaaltotaa fi aktiivistoota Afrikaa biratti guddachaa jira. Walakkeessa baatii caamsaa keessa dhaabbileen hawaasa siivikii Afrikaa 16 of keessaa qabu mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreessan. Itoophiyaan ajandaa isii keessa akka galtum akkasumas tarkaanfiiwwan uggura meeshaa waraanaa qaamolee hundarratti kaa'uu
hidhannoo hiikkachuu milishoota bobbaasuu dabalatee nagaa eegdota gara lixa Tigraayitti erguuf qulqullummaan walii galuu qabdi jedheera. Xiinxalli haala siyaasa Itoophiyaa barruu Confidential irratti maxxane kun Abiyyi Ahmedii fi mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabanii mariidhaan dhimma isaanii xumuruuf sochii eegaluu isaanii dinqisiifatus Abiyyi Ahmed garee tokko ganee Tigraayitti araaramuunsaa balaa fiduu malas jedha. Gama biraatiin rakkoon keessoo Itoophiyaa mudate yoo mariidhaan furmaata argates deeggarsi Itoophiyaan Raashiyaaf taasisaa jirtu hariiroo biyyoota lixaa fi Ameerikaa akka bakkatti hin deebifneef sababa ta'a jedheera. Godaantotni biyya Afrikaa irraa gara biyya waraanaan goolamaa jirtu Yemenitti godaanan dabalaa dhufu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksise. IOM lammiilee Itoophiyaa gara Yemen baqatan biyyatti deebisuuf maallaqa doolaara biliyoona 7.5 akka barbaadu beeksisee jira. Bal'ina oduu kana ammaas Mohammad Fantaallee irraa dhageessu. Godaantonni biyyoota Afrikaa irraa gara biyya Yemenitti godaanan dabalaa dhufu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksiseera. Godaantonni kunneen irra jireessan lammiilee Itoophiyaa ta'uun beekameera. Dhaabbatichi ibsa baaseen ji'oota jalqabaa 2022 keessa qofam gaanfa Afrikaa irraa godaantonni 27,800 gara Yemen imalanii jiru jedhem. Kunis lakkoofsa godaantota 2021 keessa waggaa guutuu gara Yemen godaananiin qixxeedha. Bara dabreem lakkoofsi godaantota gaanfa Afrikaa ulaa galaanaa isa imallitti heddummaata jedhamuun gara Yemen galanii 27,700 akka ture kan ibsu dhaabbatichi lakkoofsi kun bara 2019 keessa 138 akka ture hima. Lakkoofsi kun bara 2020 fi 2021 hir'atee kan ture sababoota dhoorkaa imala COVID-19 wal qabatuun akka teessimeera. Amma lakkoofsi godaantota deebi'ee dabaluun biyya waggaa 8f waraanaan bututte Yemeniif yaaddoo guddaadha jedham IOM. Hoogganaan IOM damee Yemen Kiristaaroo Tinistiner waa'ee nageenya fi fayyummaa namoota Yemen keessa qaxxaamuranii akka yaaddoofnee jirra jedhan. Lakkoofsi godaantota bara kanaan dabaluu isaaf dhoorkan sochii COVID-19 wal qabatu laafuu biyya godaantonni hedduun irraa dhufan Itoophiyaa waraanni fi hongeen mudachuun akka sababoota ijootti eeramanii jiru. Godaantonni erga Yemen dhaqqabanii boodam biyyoota Arabaa birootti ce'anii hojii ergachuuf bakka waraannitti adeemu keessa qaxxaamuru. Wayitii biyya birootti ce'uuf imala godhanitti immoo sarbama mirga namoomaa hamaa hidhaa humnaan saamamuu fi humnaan bakka hin barbaannetti geeffamuun isaan mudataa jedhama. IOM dubartoonni ammoo haleellaa saala fi saamichaatiif saaxilamu. Waggaa kana keessa kaaba Yemenitti daa'immanii fi dubartoota dabalatee godaantonni 1,000 ta'an miidhamuu fi ajjeefamuu qaamoliin IOM wajjin hojjetan gabaasanii jiru. IOM magaalota Yemen daangaa irra jiranitti godaantota hedduu hordofuun tumsaa akka jiru ibseera. IOM lammiilee Itoophiyaa gara Yemen baqatan biyyatti deebisuuf maallaqa doolaara miliyoona 7.5 akka barbaadu beeksisee jira. Hordoffii imala godaantota itti fufuufis doolaara biliyoona 9 akka barbaadu beeksiseera. Dhaabbanni godaantota idila addunyaa IOM. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Gama xiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.